bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news. به قول سنگر ما میدان هست، خیابون ها هست در کنار مجاهدان. News for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear. What our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate. تنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر. Israel pounded Beirut on Friday in an expanding conflict with Iran-backed Hezbollah that has sent tens of thousands of Lebanese. Waraanni Israa'el kuma kudha lamataan waraana Ameerikaa kuma 60 ol ta'anii fi Iraan marsanii jiranitti akka dabalamu beekame. Waraanni Israa'el waraana Ameerikaa wajjin ta'uudhaan ulaa Hormuuz cufuu fi akkasumas waraana Iraan irratti irra deebiidhaan kana booddee geggeeffamuuf qophii taasisaa akka jiru ibsamee jira. Iraan gabbisa niwukilaaraa waggaa 5f guutummaan dhaabuuf yaada dhiyeessitus Ameerikaan waggaa 20 malee jettee didde. Iraan yuuraaniyeemii gabbisuu waggaa 5f guutummaan dhaabuuf yaada dhiyeessitus Ameerikaan ammoo waggaa 20 yoo ta'e malee jechuun diduun gabaafameera. Gaazexaan New York Times qondaalota Iraanii fi Ameerikaa irraa odeeffadde jechuun akka gabaasetti marii Ameerikaa fi Iraan magaalaa guddoo Paakistaan Islaamabaaditti geggeessan irratti Iraan waggaa 5f gabbisa yuuraaniyeemii akka dhaabdu yaada dhiyeessitus Ameerikaan garuu Iraan yoo xinnaate waggaa 20 kan ta'uuf gabbisa yuuraaniyeemii guutummaan adda kutuu qabdi jechuun yaada Iraan dhiyeessitee kufaa gootee jirti. Paakistanitti marii taasisan irratti biyyoonni lachuu gabbisa niwukilaaraa adda kutuurraa yaada isaanii sanada wal jijjiiranis yeroo hangamiif gabbisi niwukilaaraa akka adda citu qabu irratti walii galuu hin dandeenye. Haa ta'u garuu Ameerikaa fi Iraan marsaa biraa wal arganii mari'achuuf carraan akka jiru maddeen biyyoota lamaan irraa odeeffachuu ibsa gabaasii New York Times. Dhimmi gabbisa niwukilaaraa Iraan joo marii Paakistanitti godhame ta'us waliigaltee irra gahamuu dhabuusaaf ammoo biyyoonni lachuu quba walitti qabaa jiru. Waraanni baha giddu galeessaa daran hammaachuurraa kan ka'e haala sodaachisaa irra ga'eera. Tiramp Iraan waliin waliigaltee irra gahuu kan hanqatan sababa niwukilaaraan ta'uu ibsee jira. Humni waraanaa galaanarraa Ameerikaa ulaa buufata doonii Iraanitti baasuu fi galchuu cufuun booda Tiramp ibsa White House irraa kennaniin Iraan akka badaatti marii nagaa irratti hirmaatte jedhee jira. Ammaan tanaa waraanni hin jiru amma ulaa isaanii cufneerraa hojii daldalaa hojjetaa hin jiran jechuun Donald Trump White House irraa ibsa kennee jira. Cufaan kun akka itti fufuu salphaatti hojjannas jedhee jira. Waa'ee marii nagaa wayita dubbatu ejjennoon badaan marii geggeessuu barbaadan jedhee jira. Iraan meeshaa waraanaa niwukilaaraa hin qabaattu jechuun marii nagaa keessatti dhimmi ijoon isaa akka ture kaasees jira. Wantoota hedduu irratti waltaaneerraa isarratti garuu isaan tole hin jenne jechuunis Donald Trump ibsee jira. Ammoo dhumarratti warri Iraan waliigaluu isaanii hin oolus jedhee jira. Yoo waliigaluudhaa baatan waliigalteen hin jiraatu jechuun hanga Iraan dhimma niwukilaaraan yaada Ameerikaa hin fudhannetti mariin nagaa golabamuu akka hin jirre himee jira Donald Trump. Pireezidantiin Ameerikaa Donald Trump dooniiwwan waraanaa Iraan humna Ameerikaan ulaa cufuutti yoo siqan ni barbadeeffamus jedhee jira. Yaada Tiraaz sooshaal gubbaatti qoodeen dooniiwwan waraanaa Iraan 158 ta'an barbadeeffamaniiru galaana jala ciisus jedhee jira. Wanti nuti osoo hin rukutin jirru isa isaan fast attack ship jedhaniin yoo ta'u sababni isaas balaa guddaa geessisu jennee ijaayyaannee fedhas jedhee jira. Dooniiwwan kunneen keessaa kamuu danqaa nuti tolchinutti yoo dhiyaate atattamaan dhabamsiifamaa tooftaa warra qoricha sammuu adochuu daldaaluu ittiin dhabamsiisnuu ni fayyadamna jechuudhaanis dubbate jira Donald J. Trump. Kana biratti pireezidantiin Ameerikaa Donald J. Trump ulaa galaana Hormuuz irraa boombiiwwan bololiyaan qulqulleessaa akka jiranis ibsaniiru. Pireezidantiin Ameerikaa 47ffaa Donald J. Trump akka ibsanitti boombiiwwan dhootuu galaanarraa fi ulaa Hormuuz keessaa awwaalamanii fi Iraan awwaaltee jirtu ulaa Hormuuz keessaa qulqulleessaa akka jiran ibsaniiru. Humni waraanaa Ameerikaa dhootuuwwan kana ulaa Hormuuz keessaa qulqulleessaa jiras jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana guutummaan guututti ulaa Hormuuz keessaa dooniiwwan seenanii fi ba'an akka hin jirres pireezidantiin Ameerikaa Donald J. Trump ibsanii jiru. Kana biratti ammoo Turkiin Israa'el Iraaniin booda
boodaa Turkii irratti xiyyeeffatti jechuudhaan sodaa qabdu ibsite. Israa'el walitti bu'insa malee jiraachuu hin dandeessu. Iraaniin boodaa Turkii diina haaraa godhachuu barbaaddi jechuun ministeerri dhimma alaa Turkii Hakan Fidan ibsaniiru. Hakan Fidan ibsa kana keessatti Israa'el diina haaraa barbaaddu akka dandeessuu fi taansee Turkii irratti akka xiyyeeffattus sodaa qaban ibsanii jiru. Taateewwan baha giddu galeessaa keessatti adeemaa jiranii fi waraana baha giddu galeessaa keessatti Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uun Iraan irratti banan ilaalchisee odeeffannoowwan bal'aa bahaa jiran bal'inaan isin biraan geenyaan waliin tura. Nagaa faraarii waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beerii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jirtu rakkaadhaa laayik sheer godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qodaa kallattiin gara qophii keenyaa ammeetti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Gareen dippiloomaasii pirezidentii ittaanaa Ameerikaa J.D. Vaansiin durfamu waraana Ameerikaan Iraan waliin itti jirtu dhaabsisuuf yaalee osoo hin milkaa'in hafeera. Kana hordofee ammoo pirezidentiin Ameerikaa 47ffaan Doonaald J. Tiramp waan itti aanee ta'uu murteessuun irraa eegama. Mariin turee waliigaltee irra osoo hin ga'iin xumuramuu hordofee dilbataa Doonaald Tiraamp miidiyaa hawaasaa isaa Tiraazii sooshaal irratti wal irratti aansuun babarreesseera. Ameerikaan humna galaanaan karra ulaa Hormuuz Iraan ni cufti jedhee dubbatees ture. Qaamni kaffaltii seeraan alaa kaffalee galaana kanarraan darbuu barbaadu kamiyyuu nagaan hin darbus jedhee jira. Itti dabaluun dooniiwwan michoota Ameerikaa ta'an nagaan akka ulaa Hormuuz keessa darban taasisuuf Ameerikaan dhootuuwwan yookaan fanjii awwaalame qulqulleessuu itti fuftiis jedhee jira. Waraanni Ameerikaa cufatee fe'atee Iraan irratti yeroo sirrii ta'etti haleellaa geggeessuu deebisanii jalqabuuf qophaa'aniiru jedhee jira. Marii Islaamabaaditti sa'aatii 20f gaggeeffameen fooyya'insi kan argame yoo ta'u Iraan fedhii Ameerikaan Iraan akka gabbisa niwukilaaraa ishee dhaabduu feetuu fudhachuu hin dandeenyes jedhanii jiru. Ergaa Tiramp maxxansu akka torban darbee of tuulummaa qaroomina Iraan nan barbadeessa jedhu of keessaa kan hin qabne ta'ullee rakkoowwanii fi yaaddoo balaa haaraa Ameerikaatiif dhalaa jira. Waraana Ameerikaatiin alas waraanni Israa'el 12,000 ta'an waraana Ameerikaa 60,000 ol ta'an ulaa Hormuuzii fi Iraan marsanii jiranitti akka dabalamu Israa'el beeksisaa jirti. Tarkaanfiin kun toora galii guddaa Iraan hudhuu akkasumas gatiin boba'aa akka kana caalaa dabalu gochuu kan kaayyeffatedha gaaffii jedhuuf deebiin ifa ta'e hin jiru. Akkamitti akka ulaa Hormuuz kana cufuuf yaaluun akka Iraan bantuu dirqisiisuun danda'u hin beeku jechuun dilbata CNN'tti dubbateera. Qondaallee Koree Intelijeensii Seeneetii warra Dimookiraatotaa Virjiiniyaa Senaatar Maark Warner torban darbee osoo Iraan fi Ameerikaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lama irra hin ga'inii fi fuulaa fi fuulatti waliin argin dura Tiramp haala rakkisaa keessatti of argee ture. Haleellaa Ameerikaan Iraan irratti raawwattu itti fufuu danda'a. Bu'uuraalee misoomaa siivilii biyyattii irratti miidhaa yeroo dheeraa geggeessuu danda'a. Rakkoo namoomaa dabaluu fi dinagdee addunyaa daran tasgabbii dhabsiisuu danda'a. Yookaan immoo waraana yeroo hundaa uummata Ameerikaa biratti fudhatama hin qabnee fi deeggartoota Tiramp tokko tokko osoo hin hafin mufachiisuu jalqabee dhiisuu danda'a. Erga Ameerikaan injifannoo galmeessuu ibsitee torban tokko ol ta'eera. Garuu rakkoon pirezidaanticha mudatee hin jijjiiramne. Tiramp wiixata ganama Fox News waliin kan dubbate yoo ta'u Iraan dhumarratti Ameerikaaf waan isheen barbaaddu hundaa akka kennituuf dubbatee jira. Itti dabaluun ji'oottan dhufan keessatti gatiin boba'aa akkuma jiruun itti fufus yookaan kan ammaan ol akka ta'uu danda'us dinagdeen Ameerikaa akka gadi hin deebinee akka amanu kaaseera. Kun garuu sossobbaadha jechuun ni danda'ama. Akkasumas filannoon walakkeessa waggaa sadaasaa waan dhiyaateef paartiin Riippaabilikaanii pirezidaantichaa yoo dogoggoree filannoo irratti gatii guddaa kaffaluu danda'a. Sanbata halkan wayita pirezidaantii ittaanaa Paakistaan keessatti Iraan waliin mari'achaa jirutti Tiramp gara Maayaamii deemee dorgommii wallaansoo UFC daawwatee ture.
akka namoonni dorgommii kana gabaasan jedhanitti taateen achi ture ijaa fi gurraa kan hin qabne ture jedhu. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteet immoo dorgommii geengoo wallaansoo keessatti hanga dhiigaa wal dhangalaasuutti ga'e kana daawwataa turanii. Yeroo sana namoota bebbeekamoo waliin taphachaa yeroo tokko tokko ammoo ministeera dhimma alaa isaa Maarko Roobiyoo fi gorsitoota biroo waliin osoo hirmaattonni kumaatamaan lakkaa'aman isa ilaalaa jiranii marii bal'aa irratti yeroo dhimmamu mul'ate jira. Wallaansoon Tiramp daawwataa ture sun warri wal lolan humna qaban hundaan waliif ba'anii booda seeraa fi daangaa yeroo qaba waan ta'eef dhumarratti eenyu akka mo'ate sa'aatiin isaa eegamee barameera. Waraana Iraan keessatti geggeessaa jiraniif garuu waan ifa ta'e eenyu akka mo'atuu fi yoom akka xumuramu wanti ifa ta'e hin jiru. Ji'oota lamaaf itti fufee waliigalteen nukaasa dhaabuu torban lamaaf labsamee tures cabuuf jira. Walitti bu'insi kun qormaata fedhiin itti seenanidha. Dandeettiin Iraan haleellaawwan Ameerikaa fi Israa'el damdamachuun itti fufuu fi dhukkubbii dinagdee fi siyaasaa waraanni kun naleef obsa Tiramp qabaatudha. Dhumarratti waraana akkanaa keessatti warri hirmaatan hunduu gaaga'amuu malu jechuun BBC'n gabaasni qindeeffatee ni agarsiisa. Kun kanaan yeroo jirutti Paappaasiin Bataskaana Kaatolikii Poop Liyoon sodaa pireezidanti Tiramp hin qabu jedhan. Pooppichi kana kan jedhan ejjennoo Tiramp waraana Iraan irratti qabu ilaalchisee yaada kennan hordofee Tiramp deebii kennuudhaan boodadha. Tiramp Poop Liyootiin dhimma yakkaa irratti laafaa imaammata hajaalaatis rakkisaadha jechuun tiraaz sooshaal gubbaatti qoodee ture. Booda riippoortaroota waliin gaaffiif deebii godheen dinqisiifataa isaas miti jedheera. Dura bu'aan waldaa Kaatolikii Roomaa Poop Liyoon gara Aljeeriyaatti osoo imalaa jiranii yaada kan biraa kennaniin Tiramp waliin atakaroo keessa galuu akka hin feenee fi nageenyaaf dhaabbachuu akka itti fufan himaniiru. Poop Liyoon waraana Iraan hin deeggaranii. Dhaadannoo Tiramp qaroomina Iraan barbadeessuuf dhageessise hordofee yaada kennaniin tureen fudhatama kan hin qabne ittiin jedhanii turan. karaa nagaa fallee akka barbaadamus dhaamanii turanii. Ameerikaa keessaa Kaatolikii miliyoona 70 ta'antu jiraata jedhamee amanama. Lammiilee biyyattii keessaa dhibbentaa 20 akka jechuuti. Ittaanaan Tiramp jedhi Vaansii isaan keessaa tokkodha. Pooppii fi Tiramp atakaroo jechoota keessaa akka seenan wayita Pooppii biyyoota Afrikaa 11 daawwachuuf imala jalqabanittidha kan ibsan. Tiramp yaada dilbataa miidiyaa hawaasaa gubbaatti maxxanseen Liyoon dhimma niwukilaaraatti laafaadha jedheera. Dhimmichi sababa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti duulan isa ijoodha jedhes jira. Dabaluudhaan Liyoon kan filatame sababa lammii Ameerikaa ta'eef akkasumas pireezidaantii Doonaald J. Tiramp waliin waliigaluu danda'a jedhaniif amananiitudhas jedheera. Osoo ani Waayit Haawus hin jiru ta'e Liyoon Vaatikaaniin galu jechuudhaan Tiramp dubbateera. Tiramp boodarraa yaada kanaaf ibsa dabalataa akka kennu wayita gaafatamu hojii gaarii hojjetaa jira jedhee hin amanuu yakka jaalatanatti fakkaataas jedhe jira. Nama akka malee walabaatii nama yakka dhaabsisuutti hin amanneedhas jedhe jira. Iraan niwukilaara akka inni hidhannee dhorkuu irratti deeggarsa agarsiisuu dhabuu isaatiinis qeeqeera. Yaada Tiramp kanaaf deebii kan kennan Pooppiliyoo dura bu'aan waldaa Kaatolikii Roomaa gaheen isaanii siyaasa akka hin taanee fi ergamni isaanii nagaa labsuu akka ta'es dubbataniiru. Sodaa bulchiinsa Tiramp hin qabu, sagalee wangeelaa dubbachuus hin sodaadhu, inni sababa ijoo aanas jiraachuu kootiitis jedhee jira. Waldaanis kanaaf as jirti jechuun osoo xiyyaaraa gara Aljeeriyaa imaluu koraa jiranii dubbatanii jiru. Pooppiliyoon Tiramp waliin atakaroo keessa galuu hin barbaadu kan jedhan Pooppiliyoon har'a addunyaa kanarratti namoonni hedduun dararaa argaa jiru. Namoonni nagaa hedduun ajjeefamaa jiru. Kanaaf namni tokko ka'ee dhaabbatee karaa qajeelaa ittiin sirreessinu jiraachuu qabas jedhaniiru. Yaadni Tiramp kennee Kaatolika addunyaarra jiran irraa qeeqa keessummeesseera. Pooppiliyoon gaggeessaan waldaa Kaatolikii Roomaa bara darbee erga filatamaniin booda dhibdee addunyaa dhaabuu irratti hedduu dubbataniiru. Tiramp qaroominni guutuun ni mancaafama jechuun wayita Iraan irratti dhaadatu Pooppiliyoon kun gonkumaa fudhatame hin qabu jechuudhaan mormees ture. Waraanni Ameerikaa dooniiwwan galoo galaanaa keessatti ulaa Hormuuz seenanii fi ba'an ugguruu akka danda'u irratti shakkiin hin jiru. Garuu gaaffii hin jiru uggurri kun maal galmaan ga'a kan jedhudha. Waggoota 30 oliif waraana Ameerikaa keessatti tajaajilaa kan turanii fi amma soorama kan ba'an Maark Montgomery BBC'tti akka himanitti karoorri kun waan hojjetu natti fakkaata jedhaniiru. Filannoowwan biroo Ameerikaan fayyadamuu dandeessu caalaas balaa xiqqaa qaba jedhaniiru. Yaadonni kanaan dura pireezidantii Tiramp kaasu tokko
tokko baay'een balaa guddaa qabu turanis jedhaniiru. Isaan keessaa odola kaargi qabachuun yookaan dooniiwwan karaa ulaa Hormuuz keessa darban eeguufaa kan dabalatu tures jedhaniiru. Gochoonni sun humnoota Ameerikaan misaayila Iraaniif dooniiwwan akkasumas fanjiiwwan galaanaatiif saaxiluu danda'a ture jedhee jira. Faallaa kanaatiin uggurrii dooniiwwan ulaa Hormuuz keessa seenanii fi ba'an humni waraanaa Ameerikaa bakka sanarraa fagoo ta'anii bishaan galoo galaana Omaan keessa socho'uun dooniiwwan buufata doonii Iraan keessaa ba'an akka hordofanii fi akka fedhanitti akka dorkan taasisuu danda'a jedhaniiru. Admiiraal Montgomery'n akka jedhanitti malli kun ulaa Hormuuz dhiphoo keessa socho'uu caalaa nageenya qaba jedhaniiru. Humni galaanaa Ameerikaa humna addaa helikopterootaa fi bidiruuwwan saffisaa ergama kanaa raawwachuuf barbaachisan qabas jedhee jira. Uggurri dhiyeenya kana Venezuelaa fi Kuubaa irratti raawwatame Ameerikaan hojii akkanaa raawwachuu akka dandeessu agarsiisas jedhaniiru. Jalqaba bara kana Ameerikaan doonii boba'aa Raashiyaa kaaba Atlaantik keessatti to'attii turte. Kunis hojiin akkasii bakka kamittuu raawwatamuu akka danda'amu kan agarsiisudha. Ajajni giddugaleessaa Ameerikaa akka jedhetti uggurri kun dooniiwwan biyyoota buufata doonii Iraan seenan yookaan keessaa ba'an hunda loogii tokko malee kan ilaallatudha. Garuu dooniiwwan buufata doonii Iraan hin taane fayyadaman hin ugguramani. Dooniiwwan meeshaalee gargaarsa namoomaa fe'an akka darban ni eeyyamama jedha. Ajajni giddugaleessaa Ameerikaa garuu sakatta'insaa ni qabaatus jedhee jira. Kaayyoon isaa inni guddaanis ifaadha. Iraan yeroo waraanaa kanatti peetirookeemikaalota erguu itti fufuun biyyoota galoo galaanaa biroo ammoo haayidrookaarboonii mataa isaanii akka hin ergine taasisuun $1 biiliyoonaan lakkaa'amu argatteetti. Uggurri amma Ameerikaan taasiftee milkaa'ina alergii Iraan waraana kanaaf ishee barbaachisu dhaabuu fi dinagdee ishee daran laaffisuu danda'a. Garuu Iraan akka kanaan dura haleellaa Ameerikaa fi Israa'el ji'a tokko ol irratti raawwatame damdamachuu guddaa agarsiiftee kiyyoo biraas damdamachuu akka dandeessu amantaan itti dhaga'amuu mala. Ogeeyyiin tokko tokko Iraan uggurri kun yoo itti fufee gatiin boba'aa ni dabala jettee eegdi jedhu. Gatiin boba'aa ol ka'uun Ameerikaa fi michoota ishee miidhuu fi biyyoonni galoo galaanaa ulaan kun akka banamu akka gaafatan dhiibbaa taasisuu danda'a. Ergamaan addaa Ameerikaa dhimma namoomaa baa giddu galeessaa duraanii Deevid Saatirfiild BBC'tti akka himanitti Iraan mormitoota ishee caalaa yeroo dheeraa dhiibbaa damdamachuu danda'a jettee yaaddi jedhanis jiru. Deevid itti dabaluudhaan Ameerikaan gatii boba'aa Iraan irraa kan ka'e dhiibbaa keessa seenuu fi biyyoonni galoo galaanaa Ameerikaa irratti dhiibbaa akka gochuun ulaa Hormuuz akka deebi'ee banamuu taasisan ni eegdis jedhanii jiru. Garuu Waashingiten kutannoo jabaa Iraan tilmaama keessa galchuu dadhabde yookaan kutannoo Iraan xiqqeessuu maltis jedhaniiru. Ogeeyyiin buufatawwan doonii Iraan keessaa ba'anii fi ulaa Hormuuz keessa darban ilaalaa jiru. Uggurri Ameerikaa dhiibbaa akkamii akka fidus ilaalaa jiru jedhaniiru. Namoonni doonii oofan baay'een yaaddoo keessa akka galanis ibsaniiru. Erga Tiramp hoggana kana labseen booda dooniiwwan hedduun ofirra deebi'anii naannoo sana gadhiisanii ba'aniirus jedhamaa jira. Dhukaasa dhaabuun ammallee waan jiruuf waraanni yeroodhaaf gara lolaa uggura wal dorgoman lamaanitti jijjiiramee dinagdee addunyaa gidduutti qabamee jira. Tarkaanfiin pireezidaantii Tiramp kun qumaara guddaadhaa bu'aan isaa yeroo dhiyootti dhiibbaa uumuu danda'as jechuun qeeqxonni ni dubbatu. Kana biratti ammoo waraanni Israa'el 12,000 ta'an waraana Ameerikaa Iraan marsanii jiranitti dabalamanii ulaa Hormuuz cufuu keessatti hirmaataa jiru. Waaqayyo baa giddu galeessaaf addunyaa keenyaaf nagaa irraa afaan ufaa buusu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan itti dabalamtan sabskiraayib gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jirtu rakkaadhaa laayik sheer godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qooda. Sa'aatii yartuun booda odeeffannoo wayitaawwaaf gara birootiin hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.